barbane wal barra ni barra walira wajji tarkaanfanna yeroo keenya arra barbane wal barra ni barra walira wajji tarkaanfanna yeroo keenya arra. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota OBN kan biyya keessaa fi biyya laateessanii OBN daawwachaa jirtan. Arras keessummaa tokko istuudiyoo keenyatti affeerranneeti jirra. Keessummaan keenya guyyaa irraa kun seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti nama adda durummaadhaan gahee guddaa gumaachaa arra ga'an Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuutii hoogganaa adda tokkummaa walabummaa Oromoo kan ta'an Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu baga nagaan gara istuudiyoo keenyaatti dhuftan anaa dhufu isiniin jenna waamicha keenya kabajannee argamuu keessaniif immoo maqaa OBN'if uummata Oromoo maraan guddaa isin galateeffanna. Anis kabaja naa kennitanii istuudiyoo keessan naaf hirtanii na hojjaa sa'uu keessatti maqaa dhaaba kiyyaatii fi adda tokkummaa walabummaa Oromiyaaf maqaa kiyyaanis hedduu galatoomaa isiniin jedha. Tolee Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu mee waamichi dhiyeenya kana paartilee maqaa uummata Oromootiin gurmaa'anii bakka adda addaatti socho'an kan hidhannoon jiranus haa ta'u paartii keessan dabalatee waamichi taasifameefii jira. Egaan waamichi ulfina jedha Oromoon afuun immoo salphina jedha Oromoon. Waamicha uummanni Oromootiif isiniif taasise mootummaan taasise uummanni Oromoo sila harka banee isin eegaa ture. Carraan kun dhabameeti. Carraan kun argamee waamicha ittiin dhuftan kana akkamitti ilaaltu akka dhuunfaattis akka paartii keessanitti waamichi taasifameef dhufaati kan akkamitti ilaaltan? Egaa waamichi ka hundi keenya akkuma laallu waamichi kun akka inni itti argame wareegamaan argame jennee ilaalla nuti. Mootummaan tana duras turee jira. Darbees jira har'as mootummaan dhufee jira mootummaan kunis hin darba. Kan darbine biyyaaf uummata biyyi ta dhalootaati. Nu har'aa warri qabsoorra jirru warri mirga uummataa kanaaf qabsa'aa jirru dhalootaaf qabsoofna malee uf duubaaf hin qabsoofne yookiin uf qofaaf hin qabsoofnu jechuudha. Uf dura qabsoofna biyyaaf dhalootaaf qabsoofna. Kana yaaduu dhaburraa kana dura uummataaf biyya akka qabeenya dhuunfaatitti yookiin immoo humna qabaannee qofaa fi akka qabeenya dhuunfaa keenyaatitti laalutu rakkoo kana fide. Rakkoon kun immoo wal dura dhaabbachuu dhalchee wal dura dhaabbachuun kun immoo diinummaa uume waan ta'eef diinummaa uumamuun kun wal dura dhaabbachuun kun hiree amma karaa nagaatitti waamicha godhame kan hunda ukkaamsee asiin ga'ee jira jechuudha. Yaadannaa 1991 akka Awuroopaatitti mootummaan dargiidhaa yeroo kufu humnoota guddatu rakkoo biyya kanaa hin furraa jedhanii hiree akkasii karaa nagaan dhufanii waamichi yoo sanis godhamee jira. Waamichi yoo san godhamee fi kar'aa yoo laaltee bu'uuraan garaagarummaa qaba. Gaafsan kawaamuu barbaadamu waamamaa kawaamuu hin barbaanne immoo alatti dhiibaa ture waamichi yoo sanii. Har'a yoo laalluu ebaluun ala dhiisee ebaluun kawaamee miti waamicha har'a. Hunda namaatiif waamicha qixatti godhame waan ta'eef waamicha seenaa qabeessaa jennee ilaallaa. Fakkeessaafis akka siyaasa 91 san osoo hin taane gararraa ka godhamee jennee ilaallaa. Kanas ga godhee qabsoo uummataa wareegama ijoollee Oromoodhaa keessattuu jechuudha. Akka biraallee qooda kennu dhalli Oromoodhaa wareegamni inni baase taphaa miti hunda ka amansiisee jechuudha. As keessaa madde waamichi kun. Kanaaf waamicha garaa, waamicha dhugaa, waamicha dhukkubsachuurraa saba kanaaf madde jennee ilaallaa. Yoo waamichi godhamu nuti shakkiin illee ilaalle. Kana dura odoo waamichi godhamee ture hin awwaannamoon awwaannu madaallii garaagaraa kaasne waan biraa jinna ta'a ture. Amma garuu warra waamicha godhe kanas akka hiree ta'ee yeroo dheeraa aan dhuunfaadhaa warra qabsoo wajjin ture. Hireen akkasiillee akka uumamuu qabu yeroo dheeraa warra wajjin oppidoo keessatti wajjin qabsa'aa ture waan ta'eef onni irraa ta'uu anaaf shakkiin qabu ture. Samboodas wareegamni kafalamaa tures kana akka dhalchaa jiru hundi keenyan hubannaa ture. Dhugaa kana fudhatanii waamicha dhugaadhaa namaa dhiyeessuun immoo gootummaadhaa jedhee fudhaa. Hogganoonni kana godhan gootaa jedhee fudhaanii uummannis galateeffachuu qaba. Nutis gara keenyaan galateeffannee jirra. Waamicha nu godhames fudhannee qaamaanis agarree waliin haasofnee
akka dhaaba lama yookiin mormituudhaaf mootummaa osoo hin ta'in akka abbaa dhimmaatitti waliin haasofnee waliin gammannee waamicha kana fudhannee nutis dhufnee ammallee waamichi kun godhameedhaaf dhufneedhaaf wanti hundi furame jechuu miti garuu waan hafe waliin furraa humna walii taana wal bira dhaabbannaa ummanni keenya hiree amma isaa banamte kun akka duubatti hin deebine nuti sababan taanu kanaaf ummanni keenya humna guutuudhaan waan isaa fi akka guuttatuuf qooda kennuu qabna yeroonis amma yeroo kana dabarsu jechuun kanarraa hafu jechuun hiree ummata keenyaa kabaruutitti gufuu ta'uudha dukkana biraa akka dhuftu hafeeruudha kanaaf kuni ta'uu hin qabu amantaa jedhu qabna akka dhuunfaatittis kanatti amana maaliifi angaafa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessattis miseensa ta'e dhaabbata san keessaallee gara mootummaa giddugaleessaa galee gaafa waraana biyyoolessaa keessatti qooda fudhu hawwiin kiyya ummanni Oromoodha bilisummaa waaraa ta'e nagaa waaraa ta'e guddina waaraa ta'e akka argatu hiree ofiit irratti dhimma ofiit irratti ofiin akka murteessuu danda'u qabsoofne jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf dargiin kufee waggaa 27 kana hiree kana ummanni keenyaan arganne hin beennaa jechuudha gaafuma sanuu hireen kun guyyaa tokkoon dhufa qabsoo ummataatiin dhufa jennee hir'inoota yeroo garagaraa turan san hunda obsinee keessaanis sirreessuudhaaf qabsoo hadhaa godhaa turre akka tasaa ta'ee haalli hammaataa yeroo deemu nutis filannoo biraa keessa galle ummanni keenya immoo qabsoo isaa akka ummataatitti itti fuufe oppidoo keessattis har'aa miti qabsoon ka eegalame hunda kana har'aa miti ka eegalamee jiru dhugaa dubbachuudhaaf ka ari'aman dhaaba kana keessaa dila turan ka miidhaa irra ga'e oppidooma keessaa dila turan sababa gaafii Oromoo gaafataniif sababa walqixxummaa jarmoota biyya bulchan keessatti akka jiraatu gaafataniif sababa qabeenyi qooddannaan qabeenyaa qabaan mirga namaa sirriin ta'iniif oppidoo keessatti sirriin jedhee jaallan kaasaa turan anqaaman keessa ture waan ta'eef har'a jaallan sun odoo jiraatanii oppidoo keessa humna guddaa warra ta'antu bilchinni dhabamuudhaan karaa mala ta'een karaa namni hin beenneen warroonni waan kana dadhabsiisuu adeemsa keessa oppidoon akka humna hin godhanne namoota waa hubatan namoota dubbiin har'aa hammaatte tun gaafuma jalqabdurraayyuu hin iyyachaa turan oppidoo keessattis maqaa dhaabota firaa jibbitu jedhuun akka ari'amaa turan gaagamni akka isaan argaa turan hundi kennan beennaa jechuudha gatiin har'aa miti warra qabsoo addaa godhaa ture keessa qofa osoo hin taane oppidoo keessatti wareegama guddatu kafalamaa har'a ga'ee jechuudha warri sun har'aa hin taajjabu waan kana ta'anii ummata keessa jiru jireenya ofii jiraachaa jiru garuu immoo haqaaf qabsaa'uu isaaniitiif warri dhiibbaman oppidoonis waan dagatu natti hin fakkaatu warri kunis yaadatamuu qabu maaliif wareegama isaan kafalan har'a oppidoolee jijjiirama kana akka ga'e isaan keessattis oppidoo keessattis jechuudha warri har'a hoogganarra jiran immoo itti fuufinsa gaafii fi wareegama kennamaa ifin oppidoo keessattuu deemaa har'aas ga'e ija itti godhaniiti har'a isaan ittiin mul'atan yoo ta'e malee isaanuu bu'aa isaaniiti oppidoo keessattuu qooda guddatu jalqabarraa haga za'aa kanaatti itti deemaa jiraachuudha ummata Oromoo soo laalte dhaaba biraa soo laalte sirna dargii lolurraa jalqabanii oromummaaf Oromoo Oromiyaa ummataaf addunyaa biratti mul'isurraa jalqabee haga Oromoon biyya tana irrattis biyya ofiit irrattis mirga isaaf malu argachuu qaba jedhanii qabsoon hadhaa waan hadha deemu kun akka dhalatu ka godhan hundi as keessaa qooda qabu jechuudha waan kanarraa qooda fudhachuu dhabuun fuuldura teessuu keessaa qooda fudhachuu dhabuun gama keenyaan fudhatamallee hin qabu akkuma dhuunfaatittis faayidaa inni namaaf qabus hin jiru ummata keenyaaf dhabus hin jiru har'a karaa nagaatiin qabsaa'uun eega danda'ame nu kalee ka filannoo biraa keessa nu galche karaa nagaatiin yaada addaa qabdu dhiyeeffachuu yakka ta'ee si ajjeesisuu siisisuu wanti kun asirraa yoo jettu ati diina jedhanii sudura dhaabbachuu isatu filannoo biraa keessa nu galche har'a immoo balballi sun banamee jira wareegama gootota keenyaatiin kanaaf wareegama isaaniitiif kabaja goone waan isaan wareegaman san ija itti godhuudhaaf waamicha kanaaf namni Oromoodhaaf yaada jedhu hunduu kabajee dhufuu duwwaa miti kabajee hojjechuudha qaba dhufuunis qabsoodhaaf yoo ta'e ummanni kun maal barbaada ummata kanaaf maal barbaachisa amma ummanni waan isaa barbaachisu beeka wareegamallee itti kafalaa jira itti makamanii humna ta'anii fi deemuun ala gufuu ta'anii
sochii amma uummanni keessa jiru kana gara ofii akka murnaatti barbaadanitti akka dhuunfaatitti hawwanii jallisuuf barbaadoo osoo hin taane waan uummanni Oromoodha hawwu kana akka firiin isaa mul'attuuf qooda kennutu irraa eegama irra deebi'ee jaallan mootummaa keessatti wareegama kana kafalanii balbala kana banuu keessatti qooda fudhatan addatti immoo waggaa lamaan kana sochii isaan godhaniif irra deebi'ee galateeffachuu barbaada. Tolemee Birgeedar Jeneraal Kamaal inni biraan carraan kun waggoota 27 guutuu uumamuu hin dandeenye tokkummaan paartilee maqaa Oromootiin hundaa'an gidduun jiru 91 irraa qabee gargar facaasutu ture uummata Oromoo bittinnaa'eera jaarraa tokko walakkaadhaa ol uummata Oromoo tokkummaa dhabuun isaa tureera aga dhiyeenyaatti aga ammaatu tokkummaa isaa dhabsiisuu irratti hojjetamaati jiru. Tokkummaa dhabuun paartilee maqaa Oromootiin hundaa'an isa ta'u uummata Oromoo gidduutti tokkummaa dhabamuun kun mee madaanni kaa'e gudaannis inni buusee fi gatiin uummata Oromoo kafalchiise akkamitti ilaaltu? Gatiin isaa hedduu qaaliidha. Hedduu qaaliidha. 91 duwwaa osoo hin taane 91 dura dargiin akka aangootti dhufeenis yoo laalle hayyoonni qabsoo biyyattii illee qabsoo Oromoo illee keessatti sochii guddaa gochaa turan nama ijaaruudhaan nama barsiisuudhaan akka wanti boru dhufuu fi har'a jirullee hubatamu gochuudhaan qoonni hayyoonni Oromoo san kennaa turan taphaa miti. Uumamuu adda bilisummaa Oromoo duras waldaa Maccaaf Tuulamaa illee yoo laalle waldaa Maccaaf Tuulamaa durallee jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa wanta isaan godhan yoo laalle taphaa miti jechuudha. Achirraa jalqabe wanti kun wal quba qabaachuu dhabuun sirni darbe Oromoo irratti dhiibbaa godhee Oromoon addaan bal'achuuf fagaachuun naannoo garaagaraatitti wanti godhamaa ture qabsoon godhamaa ture wal quba qabaachuu dhabuun qabsoo keessatti qooda fudhachuu irratti akka walgatu akka humna tokkoon hubannoo tokkoon hin deemne gochuun bal'innaaf guddina Oromootirraa illee wanta dhufe jira. Kuni waan tokko jechuudha. San booda immoo sirnoota darban keessatti gaafii Oromoo ilaalchisee gaafiin Oromoo maali ka jedhu irrattis garaagarummaan jiraachuun isaa waan beekamaadha. 60moota keessa sochii barattootaa keessattis gaafiin Oromoo gaafii biyya ta'uutii gaafiin Oromoo immoo gaafii biyya kana keessatti mirga argatanii abbaa biyyaa ta'uutii ka jedhu sochii isa wajjin illee waan dhalateedha gaafsan. Ilaalchi lamaan kuni dargiillee waraanuu akkuma jirutti lakkuu akkuma ta'een dargii waraanutti illee ce'e. Kuni mataa isaa waan duraan xumuramnu irra ture ka osoo hin xumuramin gara qabsootti galuudhaan san booda yaada namaa bakka lama gochuu keessattis qooda guddaa kenna. Ispeeshaalii biyya bayanii qabsaa'uu warri turan keessatti kun qooda olaanaa kennee jira. Kana qabsaa'uun hin beeku jechuudha warri qabsoo kanarra turan hin beeku. Erga dargiin kufillee ilaalchi kun bakka lamatti addaan harkifataa dhufe. Tokko kanaa jechuudha. Lammaffaa diinni uummata keenya irratti waggaa 150 hojjetaa ture. Yeroo hunda uummanni keenya amantaadhaan akka wal shakku akka addaan fagaatu. Qubsumaan akka wal shakku akka addaan fagaatu. Jiran faayidaadhaan namni akka addaan fagaatuuf wal shakku. Gochaa baqaqa uummata keenya keessatti. Kun uumama amantaan amma rakkoo miti. Bakka irraa dhufan rakkoo miti. Gosti irraa dhalatan rakkoo miti. Garuu immoo kana keessa dhukkuba naquudhaan uummanni keenya akka qabeenyuma isaa ka uumamaa kana humna isaatti hin jijjiiranne siyaasa godhanii itti gargaaramaa turanii paartileen siyaasa Oromoo illee kana keessaa dhufanii jechuudha. Kana keessaa yoo dhufan wanti kun maddi isaa tokkoffaa uumama ta'uu. Uumama kana immoo akkamitti jabina Oromootitti jijjiirree faayidaa Oromootiif oolchina jedhanii sirri ilaaluu dhabuun hir'ina ture. Kuni karaa lamaan mul'ata. Tokko kana meeshaa godhan deemu. Lammaffaa kuni akka waan Oromoo balleessu siyaasa godhanii siyaasa nama ittiin cabsan godhanii deemu. Kana keessa immoo harki diinaa biyyattii tana dhuunfatanii diinagdee biyya kanaa qabatanii Oromoo humna guddaa ta'e kana xiqqeessanii biyya kanatti mirgi isaa akka kabajamne godhanii faayidaa ofii tikfachuu barbaadaniif kuni dirree mijaawaa ta'e ture jechuudha. Oromoo waan taataniif waliin nu dhufaa qofa osoo hin taane uummata murteessaan paartilee lakkoofsa isaa hir'isuudhaaf. Kunis tokko ta'an osoo hin taane inni yaada ofii wajjin tokko ta'uudha. Ani amma yaada kiyya paartii bakka naa bu'u eenyu jedhee paartii san deeggaruu qaba. Namni hundumtuu san deeggaruu qaba.
yoo ati paartii biraa deeggartu yoo an paartii biraa deeggare aniifatti diinaa miti dhimma Oromootirra dhimma giddu galeessaa jira Oromiyaa irratti Oromummaa irratti afaan Oromoo irratti aadaa Oromoo irratti Oromoon biyya kanatti mirga isaa malu argachuu qabaachuu isaa irratti waldura dhaabbachuu hin qabu namni paartiin kam waldura dhaabbachuu hin qabu Oromoon akka biyyaatitti akka humna ta'ee siyaasa biyyattii tana keessatti tapha hin taphanne wanti godhoo jiraate paartiin gatii kennuudhaaf uf qopheessuudha qaba humni isaa faca'ee kabira akka ittiin fayyadamne gochuudhaaf akkamitti humna Oromoodhaa tokko goonee deemna ka jedhu immoo paartiileen Oromoo waliin mari'achuu qabu jechuudha biyya keenya keessatti immoo haala addaatu jira sabni cunqurfamaa ture sabni rakkoon isa mudachaa ture uummata Oromooti amma immoo sadarkaa gaarii ga'aa jiru ka jiru isaa jechuudha tokkummaa uummata keessaa dhufe kana akkamitti gara paartiitti itti finnee dirqamaa mi'oota wal ta'uun fedha uummataa kana kabachiisuu irratti akkamitti waliin hojjanna ka jedhura paartiileen itti yaaduun isaaniif dirqamaa jechuudha kanaaf waan uumamaa san rakkoo godhuu dhiisanii waan har'a jirullee ilaalchi namaa garaagarummaa qabaachuu isaa garuu waan bu'uuraa tuquu akka hin qabnetti amananii uummanni immoo paartiilee kana akka itti ilaaluu qabu eenyutu sirriidhaa ka jedhu madaaluudhaaf yaada isaa wajjin paartii kamtu yaadni inni qabu sirriidhaa ka jedhu isa qabatanii yoo hiriiran karaa uummataatirra hin jirre ofiin du'aa deema uummatatu ajjeesa tokkummaa paartiilee uummatatu fida isa jabeeffachuudhaan kaawwan illee karaa kanatti deebisuun humna uummataa gaafata rabbiin galanni haa ga'u har'a uummanni dargaggoon keenya baratee jira dur kun siyaasa hubachuun siyaasni namuma siyaasa keessa seenee hojii isaa godhanii ilaaluun dur akkas ture hireen sun immoo namoota akka fedhan dhimma siyaasaatii fi dhimma qabsoo uummataa gara fedhanii geessuu fi akka carraa itti ba'an gargaaree jira har'a hireen sun hin jiru uummanni waan isaaf ta'uu fi isaan taane adda baasee beeka isaafis lubbuu kafalaa jira namni kanaan alabaa jedhe qurxummii bishaan keessaa baate ta'a jechuudha kuni paartiif illee dhaamsa guddaadha bilchinni dhaloonni amma irra ga'e kun kanaaf paartiileen kabaja kennanii fedha kana hordofanii hojjechuudhaaf qopheessan paartiin hin barbaachifne du'aa paartiin ummata barbaachisu immoo lubbuu horachaa deema soo tokkummaan kanaan dhufa kana akkasitti yoo yaadne immoo qaawa diinni harka nutti naqu kun dhibba bakka dhabaa deema namni tokko paartii tokkotti mataa yoo ta'e bakka inni irraa dhalatirra amantaa inni qaburra zoonii inni irraa dhuferra miti kalaallamuu qabu Oromoodhaaf abjuu maal qaba abjuu kanaaf hojjechuudhaaf murannoof dandeettii maal qaba yaadni sun hagam akka biyyaattis akka uummataattis nu fayyada akka nama dhuunfaattis nu fayyada mataan namaa akkasitti yoo ilaaluu danda'e paartii akka biyyaatitti yaadu ijaarachuun danda'ama jechuudha sababa kanaan alatti ilaalcha siyaasaati paartii tokko deeggara yoo ta'e namni duubatti haftummaa deeggara jechuudha waan ta'eef uummata Oromootiif akkasii yaadutu sodaachisaadhaaf hamaadha miidhaa akkasitti dhufaa kanaaf ani uummataaf kana dhaamuu barbaada hagardaa alagaan itti fayyadamee jira diinni itti fayyadamee jira ka diina kan akka itti fayyadamu godhe bilchina dhabuu kenna isa amma dhaloonni furaa jira hubannoon akkasii akka jiraatu barbaada jechuudha makiyya Tole mee Brigadier General Kamal inni biraan haala qabatamaa amma jiru kana haala qabatamaa Oromiyaa yeroo ammaa jiru akka biyyaattis jiru jijjiirama amma dhufaa jiru wal qabatee dantaa Oromoo eegsisuu irratti hojiiwwan hojjetamaa jiru akkamittiin ilaaltu akka dhuunfaa keessanitti isa ta'u akka paartii keessanitti dhimma jijjiirama kanaan wal qabatu amma dhufaa jiru kanaan hireen amma Oromoo harkatti kufeera geggeessummaan biyyaa jaarraa keessatti seenaadhuma uummata Oromoo keessatti yeroo jalqabaaf hireen biyya kana fudhatanii geggeessuu harka Oromootti kufeera. Isa kana akka paartii keessanitti akka dhuunfaattis maal jettu mee asirratti? Anaaf kun waltajjii seenaatii jedhee ilaala Oromoodhaaf. Waltajjii seenaa kanaa gatiin isaa ulfaataa ta'uu namni hundumtuu hubachuu qabaa jedhee ilaala. Paartiinis lammiin Oromoo kamuu
Hiree kana uumuudhaaf uummanni Oromoodhaa waggaa 150 ol wareegamatti kenne. Ka guyyaa takkatti dhufee miti dhugaa dubbachuu nama tokkoof dhaaba tokkoof ka kennamuu miti kun. Wareegamtoota dhageettanii nama miila lama itti dhabeetu nama lubbuu itti dhabeetu nama akka sanyiin isaan biqilee sanyii isaa itti kutantu nama akka horii qalameetu ka mana wajjin gubateetu ka biyya isaa baqateetu ka afaaniif aadaa isaa seenaa isaa harka awwaalanii lafarraa dhabamsiisantu kana fide. Kana namni hagam gatiin isaa ulfaata akka ta'e waltajjiin argame kun hagam ulfaata akka ta'e beekuun barbaachisaadha tokko. Lammaffaa waan kalee kana qofa kaasuudhaan osoo hin taane har'a booda maaltu ta'uu qaba? Qoonni keenya maal ta'uu qaba? Ka jedhu itti yaaduu nama barbaachisa. An jijjiiramni har'a dhufe kun dhumatee jedhee laalu qaxxaamurarra jirra. Yoo jabaannee hojjenne waan seenaan nu eegu kana galmaan ga'uu dandeenya. Yoo jabaannee hojjetin hireen duuba deebi'ullee jira. Namni obsoo boon qabu. Biyya alaa ta'ennee illee nu banna. Asis erga dhufne shururkaan kanuma. Akka amma guuzaan deemamu kanatti keessaa ba'uun gaafii nama kaasa. Ijaaramuun baay'ee murteessaadha. Jijjiirama akkanaa kana ija itti gochuudhaaf ummanni qofti bakka hundaa ka'uun gahaa miti. Ijaaramuu dhafeessisa. Dhaabaan jarmayaan keessaa bayan kana. Qeerroo agarree irra gootummaa isaa, uf kenniinsa isaa, ummata keenya bakka hundatti agarree jirra. Kuni haga sarara qabsoon kun ittiin milkaa'uu danda'u. Jabaa tokko jala galee hin qindeeffaminitti haalli ulfaataadha. Maaliif ulfaataadha? Jijjiiramni eegalame kun humna hunda dhuunfatee hin fidne. Uummanni keenya kana beekuu qaba. Humni guddaan amma uummataa fi humna aangoorra ture waldura dhaabbachaa jira. Humni aangoorra ture immoo humna mootummaan aangoorra ture tokko harkaa qaba ammayyuu. Kana beekuu qaba namni jechuudha. Haga wanti kun jijjiiramuu isaa hin mirkaneeffatin jijjiiramni dhufee jedhanii hedduu sirbuunis hojii dhiisanii ofirraanfatanii sirbuunis miidhaaf nama kenna. Dubbiin dubbii siyaasaati. Keessattuu aadaa biyya kanaatti aadaa siyaasa biyya kana baratametti dubbiin hundumtuu humnaan jijjiiramti. Seenaan keessa dhufne kanaa jechuudha. Har'allee uummanni kun rakkatee jira. Waan isaaf malu gaafachaa jira. Waan isa nu dhabsiifnee fi wareegama kennaa jira. Nuti balleessine. Nuti miine uummata kana. Kanaaf uummanni kun har'aa mirga argachuu qaba. Sochii inni godhu kun dhugaadha jedhanii warri amanne warri kaleessa rakkoo kana uummata irraan gahee har'allee karama sanii itti fufuudhaaf tattaafachaa jiran argaa jirra jechuudha. Nutis kan dhufneef kana waan hubanneef faanoon irra ejjatanii uummata kana gargaaruudhaaf nama gargaartu jirti jennee dhufne malee Oromoon utaalee farda yaabbatee faanoo lamaan irra ejjatee gidduu taa'ee jennee hin dhufne nutis. Kanaaf jijjiiramni har'aa kuni 50 biraan geenne an akkasitti amanaa jechuudha. Uummanni akka jiruun jijjiirama bira jira. Karaa biraatiin immoo uummanni kun ijaaramee sagalee tokkoon ka'uudhaaf sagalee tokkoon taa'uu bira hin geenne. Karaa biraatiin warri dura rakkoo uumaa ture immoo ammallee humnuma hojiin turan san harkaa hojiin jiran. Maalitti bayaa ka jedhu tarkaanfii kana booda fudhatamaa deemutu murteessaa jechuudha. Kun akka duubatti hin deebine jabinaan irratti hojjechuudha barbaachisaa tokko. Lammaffaa humni jijjiirama fide kun ofii isaatii kana baachuu danda'a jedhee namanu. Kophaa isaa kana baachuu danda'a jedhee namanu. Hundi namaa hundi dhaabota siyaasa qooda kennuu qaban akka kennan bakki jiraachuudha qaba. Yookaan dhiibbaa fiduu mala humni kunis. Humna tokko achi dhiibdee jijjiirama fiduu keessatti anumatu keessaa baay'ee yoo jettellee keessaan baatu. Leephoon jiru, dhoqqeen jiru, paartiin tokko kophaa isaa ka keessaa ba'u miti haala amma biyya kana keessa jirutti. Kunillee itti yaadamuudha qaba. Maaliif abbaan wanta kana dubbii jijjiirama kana paartii hunda uummata immoo harka guddaan
kana boodallee jijjiirama dhufus waan gaarii dhufus anumatu fidaa humni jedhoo dhufe boruufillee rakkoodhaaf bu'uura ta'a. Kunillee yaadamuu qaba karaa biraatiin. Qooda fudhachoo qabsoo hidhannoo keessatti xiqqaa ta'uun humnoota biraa humna har'a qabsoofnuun kanaaf har'allee qabsoo akkuma nu hafeere har'allee hirmaannaa hundaatiin wanti hojjetamne yoo jiraate borullee rakkoo biraatiif nu hafeera. An kanarraa ka'eeti yeroo baay'ee mootummaan ummata tokko bitu ummata tokko bulchu yoo ummatichaan hin filamin warqiillee namaa afu fudhatamuu hin qabu wanti jedhee amanuufa. Waan ummanni barbaadu ka argamsiisu mootummaa ummanni filatee qofa. Maaliif yeroo fedhetti buusuu danda'a ummanni ofii filate. Mootummaa isaa humnaan isarratti dhufe immoo qabsaa'uu malee wanti inni ajajee yookiin mufatee dhaabsisuu danda'u hin jiru. Agarree jirra waggaa 27. Kana booda mootummaan akkasii akka jiraatullee hin barbaanne. Ka amma rakkoo ta'e jennee kana duwwaa osoo hin taane ka biroo dhufullee mootummaa waan sii tolu anuma sii beekaa namaan jedhu arguuf dhaga'uun feenu jechuudha. Isatu madda jeequmsaati. Isatu madda nagaa dhabuuti. Isatu madda hiyyummaati. Isatu madda dimokiraasiin dhabamuuti. Isatu madda dhabamu mirga ilma namaati. Addunyaa kanarratti dimokiraasii qaba biyyi jedhamu be ummanni hin ta'uu jedhee sodaata mootummaan ummataa gadoonti ta'uuf be waan sagalee ummataatiin filamuufi. Hiriira bahee ofirraa kaasan yoo hiriira bahee ummanni ittiin dhuka'u hin ajjeefamu. Darbitee lubbuu namaatirraa yookiin qaama namaa qabeenya biyyaatirraa yoo gaaga'amte poolisiin hin to'atamte achirra darbee lammirra dhiibbaan ga'u hin jiru. Biyya tanatti garuu mootummaa aangoo qabatetti waan siif ta'uuf waan siin taanellee sii beeka. Karra qabsoofnus ka kana booda dhufuus jijjiirama ka hoogganaa jirru dhaabas ta'ee mootummaa humni itti makamu nullee dabalatee humni itti makamu jijjiirama kana nutti fidee jenneetti boru yoo har'a karaa ofii barbaannu qofaa waan kana hoogganne dhaaba biraa hirmaachisuu dinne lammii dhimmi kun laallatu hirmaachisuu dinne numatu akka fedhetti hoogganaa karaan kan nu agarru sirriidha jennee yoo deemne borullee nuti deebine gufuu taana qabsoon nullee nutti eegaltee jechuudha. Kanaaf kana eeggachuun barbaachisaadha. An akkan ilaalaa jechuudha. Yoo akkanatti yaannee bal'isnee hirmaannaa guddisnee deemne falli nuti boru finnu rakkoon boru akka nu duubaan nu hordofee ka biraa nutti hin dhufne godhaa jechuudha. Rakkoo har'a nu harkaan qabdu tanallee furuudhaaf humna hundaatiin dhimma itti baanee deemnaa jechuudha. Yoo kana godhuu baanne hireen humni amma rakkoodha jennu kun itti deebi'ullee jiraachuu mala reefsi kaasee jira. Humni nagaa biyya kanaa tiksuu fi dhimmi nagaati wal qabatu hundi ammallee mufaatii keessa jira hundi ka beeku jechuudha. Har'aan ifatii asii haasofnu namni keenya hin du'a bakka garagaraati. Muyyaalatti namni hin du'a. Hararitti namni hin du'a. Wallaggatti namni hin du'a jira. Maaliif ta'a? Gaafa sochiin kun jalqabullee namni hin du'a har'allee namni hin du'a maaliif ciitiin kun? Maaliif dhaabsisuun dadhabama? Aangoo eega qabatame maaliif ajajaan dhaabsisuun danda'ame jettee yoo laalte ammallee waan hin to'atamin jiraachuu isaas agarsiisa. Biyyi tun durillee nama hidhannoo harkaa qabuuni jallata as geette. Har'allee humni hidhannoo kun sadarkaa inni ajaja mootummaa ummanni filateen dhaabbachuuf ka'uun sadarkaa sanitti gadi hin deebiinitti har'allee akkuma agarru kana gatii itti kaflaa deemnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf humna hundaatu qindeessuun barbaachisaadha. Haasawa propoogaandaaf ta'uun qabu. Onnirraa ta'uudha qaba. Anatu abbaa jedhamuu hin qabu. Dhugaan isanii miti waan ta'eef. Dubbiin kan waloo ta'uudha qaba. Fala har'aa fiduufis kan waloo qaba. Ta'uu qaba. Ka boruutiif bu'uura kaa'uufis kan waloo ta'uudha qaba. Yoo kanaan hin deemin wal gaggataa anumatu fala harkaa qaba jedhanii yoo deeman ta'e barbaachisaa miti dhaamsa jedhu qaba. Asitti ishee kana biratuun darbin birgadeer jeneraal uummati Oromoo yaaddoo tokkummaan qabu sa'aatii kanatti. Oromoon amma kan na baasu dhaloonni na keessaa ba'e gar tokkotti naaf dhufuudha eegaa jira. Dhufuu keessanis gammadee jira. Amma uummanni ammallee tokkummaa keessan paartileen alaa galanis maqaa Oromoon hundaa'an walitti dhuftanii jijjiirama amma jira biyya keessatti Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru kana fudhattanii ce'uu irratti
walitti naaf dhufuu abbaa gadaa naaf dhaga'u qeerroo ka jedhu kaasa. Mee isa kana carraa kanaan warra paartilee galanis wal qabatee tokkummaan dantaa Oromummaa dantaa Oromiyaa irratti tokkummaan dhufuu malu sana akkam ta'uu qaba jettu sin. Tokkummaan dhufuu qabu kam amma dhufaa jiru kana tokkummaan dhufuu qabu. Maaliif wal dhaga'e uummanni keenya? Wanti nu dhaga'eef waa takka illee miti. Rakkoo isarra ga'utu tokko lixa haa ta'u, bahaa haa ta'u, kibbaa haa ta'u, giddu galeessaa haa ta'u, eessayyuu haa ta'u. Oromummaadhaan rakkoo isarra ga'aa jira. Namummaan rakkoo isarra ga'aa jira. Kanatu tokko isa godhe. Diinni kana isarraan ga'u immoo tokko. Kana hubatee jira uummanni keenya. Lammaffaa wareegamni inni dur bakka bakkatti kennu qindaa'uu dhabuun isaa bakka tokkotti yoo ka'u bakka tokko quban qabu. Har'a Wallagga lixaati yoo dubbiin kaatu Harargee bahaati dubbiin san sababa godhattee kaati. Kachitti obboleessa kiyya obboleettii kiyyarra ga'e dhala kiyyarra ga'e kanarra ga'e jedhee achi lubbuu kenna. Ka kibbaa akkas kenna, ka kaabaa akkas kenna. Bilchinni namaa asirra ga'ee jira. Bilchinni namaa asirra ga'e kanatu tokkummaa yaadaa ka Oromoo fidee jira. Yaada asirra ga'e kanatu qabsootaa fi jarmoota mirga Oromoo kanaaf qabsoofna jedhan dirqaa jira. Dirqaa jira amma. Dirquu kana keessa immoo tokkummaa fudhachuun dirqama itti ta'ee jarmeenni Oromoo qindeessu dhalataa jechuudha. Dirqiidha. Kun uumamaa jechuudha. Amma uumamni garas nu fidaa jira. Dhaabileen siyaasaa kana hubachuu qabu. Dubbiin dubbii waggaa dheeraa qabsaa ta'uutii miti. Dubbiin dubbii kaleessa qabsoo makamuutii miti. Dubbiin dubbii bilchina sammuu hawaasa keenyaa bakka irra ga'ee beekuu dhabuudha. Dubbiin dubbii fedhi dhaloota ammaa kun maalidha jedhanii beeku. Hoogganuu jechuun dura taa'uu qofaa miti. Amma bilchinni ilaalchi akkasii qabsoo Oromoo hoogganaa jira. Hoogganaa jira uummata keessaa ilaalchi kun hoogganaa jira. Mallattoo san namni hundumtuu waa argaa jiru na fakkaata. Qeerroonni sun kana gaafatuuf abbootiin gadaas amantaas namni kamuu Oromoo ta'e amma tokkummaa jarmoota Oromoo gaafatuufi ibidda kalee isa gubaa turtellee hir'ina jarmoota siyaasaatiin isa mudattellee waa hunda waan beekuuf jechuudha. Maal Oromoon amma waan deeggaraa dhaaba tokko ta'ee kun as ta'ee kun achi ta'ee wal dhabuun fedhu. Oromummaadhaan walii galuu fedha jechuudha. Oromummaadhaan wal dhagahuu barbaada jechuudha. Paartii Oromoo biratti hubannoon kun jiraachuu qabu. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya turtii Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu hoogganaa adda tokkummaa walabummaa Oromoo waliin taasifne kutaa tokkoffaasaa kanumaan xumurreetti jirra. Oraa bulaa deebanaa kutaa lammaffaa qophii keenya itti aanuun qabannee dhiyaanna. Barbaanne wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa yeroo keenya arraa. Barbaanne wal barraa ni barra walirraa wajji tarkaanfannaa.